Malango da garu namni nama jibe yadan nama jesa Wakochun dandenye yada sada maza Kuma haganan jenne rageessanii har'a qaama isaa eebbisanii jiran jechuudha. Jaalli kun ammallee gaafa isa mana hidharraa baasanii gadhiisan nama sossoo hin dandeenye jechuudha. Akka reefkatti fuudhanii warra isaaniitiif kennanii jechuudha. Galanni Rabbii haa ta'u san keessa hunda dabree gargaarsa Oromoota naannoo adda addaa jiraniitiin inni nuyi isiniif himuuf ta'a waa hedduudha. Lubbuun isaa jiraattee san baqatee biyyoota ollaa keessatti rakkatee gara Awurooppaa ce'ee Iskaandinaaviyaa keessa Osloo jiraate jechuudha. Jaalli kun ammallee hadhaa balaa diinni uummata Oromoo fi isarra geesse kana addunyaatti bakka naannoo hundatti deemee testimoni takkaa'u ragaa waan isarra geetiin argisiisaa tumsa miidhaa mootummaan kun nurra geessisaa jiru kana akka tumsa dhoowwatu mootummaan kana ta'uu tumsa dhoowwatu warreen falmitoota mirga ilma namaa waliin hojjechaa jira jechuudha. Hedduullee injuu waa hedduu maaliif akka gara Noorz Ameerikaa kana dhufee fi gabaabsee haala rakkoo isa manneen hidhaa keessatti mudate isumaatu gabaabsee nunjaa mee jaalatiyya Jaal Hussein Ahmed Naasimadha. Lamaan dura galgala iraataa tokko irratti nama hedduu arge wanni naddagamee hedduudha. Ani akka nama tokkootti namni gufuun dhoyitee numa kufa hafuurri bishaaniin nama fiyee numa du'ama lubbuun tun waan guddoodhaa miti akka rabbiin baasettuu ni baasuu jira. Mana nama dhuunfaadhaa mana nyaataa jirutti fakkaata wanni sani achi keessatti na hidhanii fi mana san keessatti foddaarrattis ulfii godhanii ulfii sanirraan ammoo boombiirra hidhanii alaanis boombiirra hidhanii nu utaana jedhanii harki kiyya duubattuu na hidhaadhaan osoo hin danda'u harkummaan kiyya kunuunarra hadoodee bofasee iyyulleen ture dhukkubbiidhaaf waan ammaan tana beeka isaa ba'uu miti gabaabaadhatti waan hedduudhaafi kana hoggaaniif hin daleessuu waan anarra geesse akkuma fakkiidhaatti takka takka tuqee saniin booda miidhaan kun arallee biyya keessatti itti fufee akka jiru manni hidhaadhaa maal akka fakkaatu haalli inni keessa jiru akkam akka ta'e ilmaan Oromoo hedduun qabanii akka dhabamsiifaman akka seeraan malee ajjeefaman ammallee mana hidhaa keessatti dararri tuminsi zaliiliin hiriyyaa hin qabne jiraachuu mootummaan wayyaaneedhaa har'aan sana sochii jiddugala miidhaginaadhaa kanaa fi kaaba Afrikaadhaatti jiru kana sodaachuudhaan hawwan dargaggootaati fi dargaggoota illee sodaachisaadha akka jirtu ittiifne mootummaa Ameerikaadhaatiif. Kana maleedhaas ammaan dura mana jira koo arganii dura koo darbanii jira koo arganii dura koo darbanii maaliif akkas jedha beeka sababiisa rabbina kadhadha galeta nodesa balina senasa galeta nodesa balina senasa
dhaladheeta miti deesseeko kanan biyyaa bahe rakkoo fi gidiraana yooko narrattoo wal ga'e obsiin wal agarraa deesseeko yoon nagayaa ta'e obsiin wal agarraa deesseeko